Miseensonni waraana raayyaa ittisa Itoophiyaa hedduun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloorraa waraana bilisummaa Oromootti harka isaanii kennachaa jiru. Hacuuccaa fi cunqursaa sirni mootummaadhaa ilmaan Oromoorraan ga'uu fi yakkoota suukanneessoo guyyaadhaa guyyatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran ammoo ijaan arguu jibbuudhaan miseensonni waraanaa raayyaa ittisaa ammoo sabaan Oromoota lammii keenyatti dhukaasurraa lammii keenyaaf dhukaasu wayyaadha jechuudhaan diinaa diiguudhaan bahuun waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggii Ashii fi akkasuma ganda Dolloo keessaa waraanni hedduun miliquudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo wabootti makamanii jiru. Loltoonni murna mootummaa Biltsiginnaa kunneen oddumminaan magaalaa Muggiirraa akkasuma ammoo magaalaa Seertumii irraa akkasumas ganda Dolloo irraa bahuudhaan nagaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo bira ga'uunsaanii beekamee jira. Loltoonni kunis magaalaa Muggiirraa qawwee turkii hedduu rasaasaa fi bombii magaalaa Seertumiirraa ammoo dachaatu hedduudhaaf rasaasa danuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif yoo oolchan akkasumas ganda Dollaarraa ammoo qawwee turkii fi dachaatu bombii waliin ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchanii jiraachuun beekamee jira. Loltoota kanaafis karaa waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa simannaan ho'aan kan taasifameef yoo ta'u ammoo dhumarrattis ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baachuudhaan sirnicha ammoo tajaajilaa jiraniin meeshaa fi hidhannoo isaanii ammoo qabatanii gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoottis akka makamaniif dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Duree waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa fi Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa muummee Abiyyi Ahmad waliin marii godhan irratti waboo balleessuu miti dura dhaabbachuun ulfaataa ta'aa dhufee jira. Humnoota kumaatamaan lakkaa'aman dhabnee jirra. Raayyaan ittisa biyyaa akka baala mukaattis harcaafamaa jira. Waraanni hedduun meeshaalee gurgurachuudhaanis badaa jira. Hedduun ammoo harka isaanii kennachaa jiru. Ji'a lamaaf haala kanaan itti fufnaan Oromiyaa guyyaa adii nu harkaa boon isiidha hafan qabu jechuudhaan waraanni Oromiyaa haala hamaarra ga'ee jiraachuu fi waboon bakka eegamee ol ta'uudhaan darankootu muddama hamaa uumee jiraachuusaa Shimallis Abdiisaa fi Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa dubbachuu isaanii maddeen keessoo mootummaa nuun gahanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon meeshaalee gurguddoodhaan barii cufaa humna haarawaan haleellaa humnoota raayyaa ittisa biyyaa irratti gaggeessaa jiraachuu marii muummee Abiyyi Ahmad waliin gaggeeffamee ture kanarratti Jeneraal Birhaanuu Juulaa dubbachuun isaanii himame. Humnoota waraana raayyaa ittisa biyyaa sabaan Amaaraa ta'an Oromiyaaf innus meeshaalee gurgurachuudhaan baduu malee furmaanni dhufees hin jiru. Haala kanaan ammoo waboon baduu miti nuttuu cimee dhufee jira jechuudhaan kan dubbatan Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaadha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo olaanaan Jaalmarroon humna raayyaa ittisa biyyattii gitu sochoosaa jira jechuudhaanis ammoo shakkii akka qaban Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Abiyyitti himanis Abiyyi kanaan gadduun isaanii kan dhagame ABO shaneen 5,000 hin geessu ji'a tokkotti xareeyni balleessina jedhanii kanaan dura ammoo dhaadatanis dubbiin faallaa isaanii ta'u. Ajajaan waraana isaanii Jeneraal Birhaanuu Juulaa fi Pirezidaantii Shimallis waboon humna isaan jedhan sanii ol ta'u amma bira gahamee jira jechuudhaan dubbachuu isaanii maddeen himan. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon 180 ol akka ta'uu fi guutuu Oromiyaa keessa faca'ee waan jiruuf rukutanii balleessuun akka hin danda'amne duree waraana Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa galalchaa dhugaa bahuudhaan booda salphachuurraa salphatti mariidhaan waraana Oromiyaa waboo waliin xumuruu qabna jechuudhaan miirri gaddaatii fi mo'atamuu kan irraa mul'atu Abiyyi waliin guyyaa har'aan tanaa marii. Ajajoonni waraana biyya Itoophiyaa olaanoo ta'an duulli jibbaataa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf gaggeeffamaa jiru fashalaa'u hoogganaa biyyattii olaanaa Abiyyi Ahmaditti himanii jiru. Duulli jibbaataa waboo balleessuu fashalaa'u Abiyyi Ahmad mataa dhukkubsaa akka jirus himamee jira. Erga ajajoonni waraanaa olaanoo ta'an duulli jibbaataa
waboo balleessuudhaaf godhamaa jiru fashalaa himanii Abiyyi cinqii hamtuu keessas galee jiraachuun isaa kan himame. Duulli jibbaataa godhamaa ture humnoota waraana biyyattiin qabdu jajjaboo ammatee waan tureef waraanni gaggeeffamaa jiru kun ammoo waboodhaan ni fashalaawa bakka hin ga'us jedhame ammoo kan eegamaa ture miti. Kun ta'uu dhabuun isaa ammoo Abiyyi Ahmad akka malee naasisuudhaan muddamsuu hamtuu keessas galchee jiraachuunsaa himamee jira. Jarmarroon ammoo gudii gurguddoo uumuudhaan ajajoota waraana Abiyyi Ahmadis hedduu muddamsiisu qofa otoo hin taane ammoo akka isa dinqisiifatanis taasisee jira. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jarmarroon dinqii gurguddoo uumaa kan jiru ajajoonni waraana Abiyyi Ahmad Itoophiyaan goota akka Jarmarroo kanas otoo qabaattee jechisiise wal shakkii jidduu isaaniitti uumee jira. Abiyyi Ahmad ammoo odeeffannoon injifachuu qabna kan jaa waraana bilisummaa Oromoodhaan wabooti ni biyyattiidha humni raayyaa ittisa biyyattii waraanicha akka cabsuuf odeeffannoodhaan cimee deeggaruu qaba jecha akka jiranis himamaa kan jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jarmarroo fi waraannisaa haga ammaattis hin danda'amne marroo qabuudhaaf ammoo komaandoon Itoophiyaan qabdu hedduun isaaniitis achi buutee ta'anii jiru. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadha ammoo waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessuudhaafis kumni hedduun daaraa botora ta'anii jiru. Kun hunduu ammoo mootummaa Abiyyi Ahmad qofa tiksuudhaaf akka taasifamaa turee fi akkasuma ammoo akka taasifamaa jiru. Ajajoonni waraana Abiyyi Ahmad dammaqanii waan hubataa jiran fakkaatu. Ajajoonni waraana biyya Itoophiyaa olaanootaan duulli waboo balleessuu fashalaa himuudhaan araaramuu qofaan biyyattiin Jarmarroo fi humna isaa irraa ammoo akka nagaa argattu himaa jiraachuu isaanii odeessi waltajjii ajajoota olaanoo waraana biyyattii keessaa miliqee nugees ni addeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa kutaalee Oromiyaa mara keessatti humna mootummaa Abiyyi Ahmad dura dhaabbachuun fudhachaa jiru kanaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad kanneen hoogganan ajajoota dhibbaarraa kaasee hedduu isaanii galaafachaa jiraachuu waboon kan beeksise ammoo bakkoota maras to'annoo jala galfachaa jiraachuu yeroo himaa jiru kanatti humnoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad duubatti baqachaa akka jiranii fi iddoowwan baay'eettis ammoo bakka baqarra jiranitti namoota nagaa fixaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon kan beeksise. Weerartoota kanneen jedhuun ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadii fi humnoota waloodha. Raayyaa ittisa biyyattii deeggaruun Oromiyaa keessa gala mara isaanii barbadeessuudhaafis akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo waboon beeksisee jira. Dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiinis humnoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa irratti olaantummaa gonfachaa fi meeshaalee gurguddoo boojuu himanii jiru. Lola hamaa guutuu Oromiyaa keessatti humnoota waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa fi humnoota mootummaa jidduutti adeemsifamaa jiruun guyyaa har'aan tanaa lola guddaa Meettaa Roobii keessatti gaggeeffamaa ooleen humnoonni mootummaa hedduun barbadeeffamu waboon himee. Lola hammaata meeshaa gurguddaa madfiidhaa fi BM21 gaggeeffamaa ture kana waboon humnoota mootummaa irra aanu himee. Lola kanarratti meeshaa gurguddoo rokkeetii lafa fagoo deemu kan konkolaataa irraa dhukaafamu BM21 kan jedhamu isaan lola Tigraay irratti mootummaan TPLF fageenyatti tankootaa fi konkolaataa dabalatee humnoota heddummina walgahee lolu ittiin adda facaasaa ture. Arra Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo waboo taankiin hin lollee fi akkasuma makiinaa oraaliitiin ammoo hin deemne irratti fageenyarraa dhukaasuudhaan ofirraa ittisuudhaaf yaalus waboon ammoo lolicha gootummaan lolee kilaashumaan jalatti siqee humna meeshaa gurguddoo dhukaasuudhaan lolaa turan irraa ammoo 145 ajjeesuudhaan 74 ol madeessuun 40 booji'ee jiraachuu himee. Lola kanarratti moortora 6 RPG 3 fi akkasuma qawwee AKM 100 ol bireenii 18 dishqaa 7 gonfachuu kan hime waboon. Kana malees akkasuma lola hammaataa guyyaa har'aan tana Adaa Bargaa bakkoota hedduu keessatti gaggeesseen Odaa Daalotaa qofa keessatti 100 ol barbadeessuudhaan 30 ol ammoo madeessee 18 booji'ee jira waboon. Lola kanaan ammoo qawwee AKM 70 isniiparii 8 moortora 4 fi meeshaalee garagaraa booji'ee jiraachuu kan hime. Waraanni isaanii injifannoo guddoo gonfatee fuulduratti adeemaa jiraachuus ammoo dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo
Oromoo Odaa Tarbiidha. Fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiwiitara gubbatti kan beeksisan injifannooleen argamaa jiran Oromiyaa keessatti waboonis diina adabaa jira. Lafoonni hedduun waraana bilisummaa Oromoo waboodhaanis dhuunfatamaa jiran jechuudhaan ammoo kan himan lola isa xumuraati jechuudhaan mootummaan nu gubbatti banes humnoonni Oromoodha injifannoodhaan goolabaa jiran. Lafti Oromiyaadha lafa awwaalcha diinaa tahuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon diinaaf mirkaneessee jira kan jedhan dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha.